Nitti bichaatu qoona dhaga'ame sinii galee rakkoo tokko hin qabu. Ani isa waan kaanii waan takka sii galee hundi keenya anis yoom akka hin duune beeku. Eenyumtuu haati keenya abbaan keenya guyyaa keenyaaf miti kan du'ani guyyaa nuti keenyaaf miti kan isaan waataan. Boru garuu wanti kun gaafa ishiirra ga'ee itti dhaga'ama sii galee namni tokko waan ani arraba akka dhuunfaatti osoo na arrabsite ani dantaa tokko hin qabu dhugaa rabbii siin jedhu garuu wanta akkasiitu immoo sirrii boru waan sirra ga'uun beektu haadha keerra abbaa keerra boru waan ga'uun beektu atis garuu akka intini ceephoo bara baraa sitti hin taane kana qofa dhiifama jedhi rakkoo tokko hin qabu ani siif dhiiseera sii galee kanaafiyyuu kana qofaan an waan kan isa na arrabsiteef ana waan barbaadinaan jechaati an kiyya waan takka nan gaafatin ani haadha koo akkas jettee jecha sana arrabsiteefi nama lubbuun hin jiru jettee akkas arrabsite sana qofa akka dhiifama na gaafattu barbaada malee an waan kan karaa mataatii an arrabsite ana rakkoo tokko hin qabu kan koo dhiiseera. Kan boo'inati miira keessaallee bahi wanti jijjiiramu tokko hin jiru karaa sitti fakkaateen sammuun kee osoo hin juutamin waan sitti tole waan na baasa jettee hojjedhuuti. Uffata sitti fufii waan deemee kee sitti fufii namoota wajjin illee karaa naga'aatiin walitti dhufeenya kee itti fufii diinas haa ta'uu maalas haa ta'uu wanta hojjechaa jirtu siyaasaa kan ta'initti agati baatee Oromoo hin arrabsinitti itti gaafatamummaa namni biraa arrabseen itti gaafatamummaa fudhatte jechuun hin danda'amu. So annaan galleetu jira warra zala teessanii modeetara qabdan maa nama ol galchitan maal isin namni mataa dhakaraan akka namni arrabsumaa barbaada uummanni jinniin Sinamutiin bilbila rejistimoo maal taate? Okay. Nani dubbii kan xumuriitii haasumatti haa dhaabatu. Laali ane ifama hin gaafadhu guys ifama hin gaafadhu amma achiin zaqazaqu suuraa ishee garuu ifama hin gaafadhu. Okay, garuu Lamin mana maalatu Argitanii amma dhiifama achiin gaafata jettee kaatee keessa baddee deebitee dhiifama hin gaafatu jedhanii. No maalumni hin nagaraas qayyaranii maalis jedhamu maal hojjenni. Okay, nani እኔ እጅ አልሰጥም በነገራችን ላይ Okay, እጅ መስጠት አይደለም. ሰውን ይቅርታ አልጠይቅም Okay, ይቅርታ መጠየቅ ማለት ነው ማን በለስኝ Okay, ወንኔት በለስite ሶፊ ከቤክቱ ፎቶ ነምን ራቡሳ ማኑ እንጀምሽ ነምን ራቡሳ ከርኮን እንጀሮ Ani deemuufini rakkoon qabu naani safu koita takaliis maaliif boru maatiin kee yoo waa ta'an isa har'a maatii kootiin kana jette kana yaadatta maaliif mallee akka ceephoo sammuu sitti hin taane awwaan na arrabsite waan kan siin hin jennela kan koo maddiitti qabi isa abbaa kiyya boolla keessatti arrabsite sana qofa dhiifama jedhe boru maatii keerra yoo waa ga'e sorry ani sinzaqazaqu ammachi garuu zaqazaquu bar an zaqazaquu dhimman qabu garuu nama lubbuun hin jirre abbaa koosa boolla keessa jiru sabba jechaa akkasii fayyadamtee arrabsuu kee acheenis lubbuudhaan hin jiru acheenis lubbuudhaan hacee zaqazaqee yookiin acee akkasin jechuufi galee rakkoon qabu bor gaafa maatiin kee waa ta'e garuu wanti kun akkasitti hin dhaga'amne dhugaa yeroo san godhi homaa rakkoon hin jiru yeroo san zaqazaqu ani ammachi suuraa ishiin zaqazaqu jedhe suuraa ishiin zaqazaqu Nani? Machi. Nani? Namni akka maqaa kiyya koo kaase nan zaqazaqu. Garuu ammachaan suuraa ishiin zaqazaqu. Ishi al zaqazaqu. Maqaa kiyya kaasnaan hin dhiisu. Nani dhagaarta? Sifaana isaan jira. Nani? Jiruu kee keessatti yoo qalbii namaa sitti qabame qalbii namaa yoo cabsite argite waan hin taane amma nama rabbi bira jirudha. Kan arrabsame ne jala jette anaan nan gaafatiin jette kuni dhiifama jechuun guddummaadha jabina kee beekumsa kee agarsiisa anaan dhiifama jette mana keetti dhufanii jarreen arrabsanii baay'ee jira kanaaf namoota qalbii cabsite tokko qalbii isaanii fayyisuudhaaf yoo dhiifama gaafatte maaltu hir'ata silaa abbaa koo dhiifama gaafadhu waan hin taane goote reenfi isaallee sorry yeroo ni kana jedhu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu koo ta'e osoo bakki kun bakka kana buutee bakka siifu buutee namni biraa waan kana sirratti dalage sitti nagaamu qalbii wal cabsumaa barbaachisa. Dhiifama gaafachuun immoo mu'amuu miti galee. Kanaaf Laali ifama hin gaafadhu suuraa ishee ammaachi
By the way, namni dhiifaman gaafamne immoo Laali. namni dhiifaman gaafate Namni immoo wanti sun kaasuu jechuudha. Namni takka maqaa kiyya kaasnaan namni takka maqaa kiyya kaasnaan laal alatti jechuudha. Namni na waaqamu kana gittee dhiifama gaafatan bakka adii isaanii. Laala Oromoo dhaggeeffata laala. Maqaa kiyya kaasnaan garuu ammas nan zaqzaqa. Nan zaqzaqa. Safuu aagabaashin ደግሞ ከነጭ ዘቅዘቅዘቅዘቅኛባስ ሲዲሱ እሺ አንቺን አለቅሽም ዲጋ ከቲ ሲጡት ገና ሲዲሱ ናኒ ቆይ እኔ ልሄድ ነው ችግር የለውም ከናቦዴ ሲፉ እኔ አማቺ ሲፉ እኔ አማ አልዘቀዘቅሽም በቃ ኪያ አከዶፍ ነው ጆሌ ሲገለያ ታርጓት በቃ ኮንባራ ፈናለ ወደ ሲጋፋሽ ዋቆ ሲቲ ማላ ሲቲ ጋፍቶ ሲንጋፈደታውኪን Gaafto ko singaafat. Okay. Meeting na godi nama hundayu dawi. Nama utakan. Yeroo tokko dubbadhee bahuu tullu sanaan booddee dalagaalee mufini naani ani rakkoon qabu tarii guyyaa tokko siyyuu sitti dhaga'amuu danda'a wanti kuni itti aansuudhaan immoo ani jalqabas maqaa kee hin dhoofne sin beekne sin beektu garuu namni biraa ila abbaan barbaade yoo bahee waasiin jedhe ana bakka nan bu'u laallatu garummoo abalu maqaan dha'e yookiin immoo abalu natti dubbate jettee akkinola uummata kanarratti sittima namni naaniin akkas goote akkana goote jedhee dubbatu ana bakka nan bu'u as warri jirtanillee kanaan booddee bakka wanta kanaan dhaabeera keessaas baheera namni tokko maqaa kootiin naanitti akka dubbataniin barbaadu namni sitti dubbate immoo ana bakka nan bu'u kanaan booddee tumurera. Okay. Sifu osoo hin bahin dura waan hin jechuu barbaadu bakka waamamsitti dhuftee hunda dhaggeeffattee nus dhaggeeffattee gorsas fudhachuu keetiif galatoomii ani akka waliigalaatti karaa lamaanuu dhaggeeffadheera. Jabina kee dargee irra baay'ee har'an si argee takka si haasofsiisee hin beeku lamaan keessaniyyuu hin beeku ani bineensa wajjin amala tolfattee bineensa illee uffata Oromoo illee uffattee arrabsamuu keetiif anis Oromoo yoo dhiifama si gaafadha. Sababuma Oromummaa kee mul'istee fi jabaatee ofiin jedha. Nama kamiyyuu uffata aadaa Oromoo uffattee hin arrabsine. Walitti hin naqin bakka amma namtichi saniif arrabsi. By the way, namtichi saniif arrabsee akkanatti himtanitti jechuudha. Naanitu natti hime nama biraatiyyuu miti. Siifuu gaallaa manaamin jedhee kan arrabse namtichi sababa isheen Oromummaa ishee mul'istee fi malee osoo Oromummaa ishee mul'istee mina gabbat በእኛና ባድጃ በቃ ካላስ አኒ በስኒ ጀዴ መጨረሻ ቃል ለአንዶም በያማ ንቱፈቴ ታከንጀኒ ሲፉ አኒ አማች ሱራ ሱራ ወረከቲ እንዘቀዘቁ ላል መነ tokko keessatti maqaa kiyya dhageenyaan abusoo safuu kan jedhamtu dhageenyaan nan galabbata allati walagoma laala dhaggeeffate kaleessi miti narra bidbideedha kisiifuu fidi kan jedhe simmataa kemmiti masii mataa kemmiti anna waan safuu irratti mittisinneema walitti sinaraarsuuf fiigaa jiraan ani maal meeting kafatama lafarra jirtuu sin beeku kaleessa na waamte masiini. Okay, so akka dhageenyetti abbaan fedhe nama tokko arrabsuu danda'a garuu nama to'achuu hin dandeenye eenyuyyuu taanaan jechuudha. Tulluun nama biraa to'achuu hin danda'u siifuun nama biraa to'achuu hin dandeessu. So namni nama arrabse ofii isaatii itti gaafatama. Nama santu itti gaafatamuu qaba malee saballee miti. Nu siifuus bakka hin buufanne naanis bakka hin buufanne Oromoon bakka hin buufanne naanii Oromoon bakka hin buufanne siifuu tullus bakka hin buufanne jechuudha. So ani wanis hin jechuu barbaadu galatoomii akka waliigalaatti dhaggeeffattee gorsallee dhaggeeffatte waan hundaayyuu karaa kee rakkoon argine karaa kiyya ergan dubbii kanatti seenee dhumarratti hin jechuu barbaadu kana. Yoo abbaan fedheyyuu nama arrabsu naanii to'achuu hin dandeenyu siifuus to'achuu hin dandeenyu waan isaan godhan to'achuu hin dandeenyu. Nama tokko abaluu wajjin ooli abaluu wajjin ooli kan uffatu kan hin uffatin kana jedhi kana hin jedhin kana abaluu wajjin taphadhu abaluu wajjin hin taphatin jechuun hin danda'amu gonkumaayyuu cindoo goggora. So abbaan fedhe ka'ee immoo yoo nama tokko arrabse yookiin saba arrabse sababa kee arrabse jedhamee namni itti gaafatamu hin jiru.
yoo itti gaafatame namni suni waan godhisaniin itti gaafatamuu qaba dhuunfaa isaatiin jechuudha. Sifuun waan hojjettee itti gaafatamti. Tuula dubba'ee bahuun. Maani tuulaan hin jiru. Ande Laura gadi yani ijoollee nama gadi hin buusinaa gadi waliin darbatina mirga ishiiti adubbatu maaliif walitti araarsuuf jidduu deemaa jirtu waan ta'eef nama gadi hin buusinaa warroota suuraa daaletti warra Oi nama magan jitu nama gadi hin buusinaa SG gadi hin buusinaa keessumaa. lolaanis hin beekanii lolaanis ni SG'n illee laala dhaggeeffadhaa siifuu na dhaggeeffadhaa dubbiin amma ishiinis jarreen kun akka walitti saraaran fedhii qabdi jechaadha. Warri kaan immoo yaa kaleessa dhugaa rabbii dubbachaa turte na eeggisafu. Warri kaan immoo akka jarreen kun wal lolanii ajandaa godhatanii mana ishiitti Oromoo wal arrabsiisan kana barbaadu jechaadha. SG'n amma ishiyyuu deebiseen fidee jettee itti bilbilittee kan naanii fideyyuu SG'dha jechaadha. Kanaafuu warra jidduu deemtanii akkasii gootanii tokkoffaa jireenyas miti jireenyi isiniif hin ta'u. Booda waan hin taane duratti uftu jechaadha. Walakkaa deemtanii haadha Oromoo abbaa Oromoo akkasitti walitti naquun isin amma gootota Oromoo sin jettan kan naallee dhimmamtanii miti ta'u. Ijoollee Oromoo walitti naqina kan wajjin fi hanxumureera. Tulluu mucayyoon kuni kaleessa mana ishiitti mari'annee dhaqwaa midhanii dhaqee fidee araarsuuf yaadii hedduu goone dhugaa rabbii kaleessa wanti nun ta'in hin jiru garuu har'a nuti gargarchan ishii fidaa turte ani siifuu fidaa ture dhugaa rabbii olii galleen dubbannu gisee siifuu dhufte jedhanii haanni dubbii nu jalaa balleessi jedhattee gadi galabbattee haadha siifuu. Amma jidduutti canqamaa jirti ishii fi siifana handaalaman jettu cannaqamaa turan warra duubaa mucayyoo gorsu jira. Okay, SG waan dubbattu qabda ani leedno waan dubbattu qabda አንዴ ላውራሽና እኔ እወጣለሁ። እኔ በጣም ራሴን እያመኝ ነው እዚህ 3 ቀን ውስጥ ማለት ነው። ዲፎ ናናን ስራለ እመን ቀብዱ ኡጋ ሀሳብ ወተታይቲ ናናን አካማ አሰት እይቴ ዱበቱ ከናምጥ በጣም ምስኪን ልጅ ናት። በጣም የዋና ማርያምን ገሩ ከናም ቦደ በቃ መካ እሺ ለን ካሲና እሺን ገድ እሺን ገለበጡ ሲ አዱ ተኮ ደሞ ወልጥ እሺን ቀምነ ይፈመከ ሲጋፈት ይፈመከ ወሊ ጎታን አብዲን ቀባ ሲገለ አመ በቃ ሱራ ከንገለበጡ ሆማይኙ እንጆሽ አይ ግን ደሞ ኢቲሜላ ነምኒ ተኮ መቃኪ የዮዳ ይደቀን ሲመራቱ ሚድበር አዲ አመ ለምሳሌ እሺን ሀኒ መቴ ሰፉ መነከ ከሰት መቃናናን ካሲሲን እሺ አቱምሳ ጅርተ ጅርተ ሀጀ ያዳ ጅርቱ መቃሺ መቃናናን ካሲሲን መነከ ከሰት ሰነቦደ jedhe sengaalaal kaleessa asiifana achi keessa jirti tulluufan keessa jiru ni jibbaa miti kan odoo harrabsuu barbaadne osoo akka gandummaatti deemne gisee haadha san gadi galabatanii ciftirraa caffarasanii dubbanneetiyyuu agaraa keenyaa baafanna gara waliin isaan qabuuf yaaduu gochaa turre. Dubbiin cufameera anaan buleera duubatti hin namni maqaa ishii dha'u hin jiru dhaggeeffadhu sitti hima. Namni maqaa ishii dha'u hin jiru. Namni maqaa ishii dha'u hin jiru akka haraaramanii akkasumatti jiraatanii ana mana kootti maqaa ishii sin dhoofsisiisu nu hiriyaarree turre. Kanaafuu sii fudhatillee miira keessaa baay'ee waliin tuqinaa walitti deebitanii. Kalmattumaa buusa kalmattumaa gasti keessa እንወድሻለን በርቺ የፈለግሽው ሰው ጋር መጫወት መፍትሽ ነው ሲነኩሽ ደግሞ እኛ አለን ከጎንሽ ምክንያቱም ይገከኛ ይገለይ ዋን ፌቶ ከበርባደ ወልኛነት ይኑት ፊከኛን ነም ድብራት ደግሞ ደበርትኔ ወልንከን ይገለይ ከናፉ ደግሞ ናናን ለሲ ጃለት ሲከበጂ ሚረከ ሰሃጅ ጅርቱ ፊ የሮ ብራይ ከመስካፈች ayyira tokko itti barreessanii keessa gadi baddee dhuftela keessa gadi baddee dhufte nama dorgaa jira malee ofii garaa jabaattee miti hojii ishii nama beekaa naani nama wajjin yeroo dheeraa turre nama dorgaa ture ammallee. Okay, rakkoon qabu nama dhageessu si galee maannan maasama mene katlantina wada block arganyaalesh isi suura gadin galabbatin naani booda siifun bira jirti guruubi walitti ne dhiifama ol kadachuu danda'u karaa tiktokiitiin gastii galchine ol gaafachuu miira keessaa baanii dhiisaa bakka cufaa janda galatooma hundi keessanuu warri saatii dheeraadhaaf marti keessanuu galatoomaa'ee yaanillee deemuufini erga saatii meeqaatii warroottan asirra teessanii dhaggeeffachaa turtanis warroonni yaada kennaa turtan nu kabajjanii rakkoon kun furamuu qaba jettanii warri tasgabbiidhaan hanga yoona nu wajjin turtan
marti keessaniyyuu galatooma galanni keessan mobilisummaa ta'u nagaan naaf tura turtii gaarii naa qabaadha. Maalti galte maqaa Okey, galatoomii siifu baga walbarachuu qabdu gara duubatti hin deebi'ini waan feete taphadhu akka feetetti taphadhu. baga walbarree ani har'aan si argee kan barbaade akka barbaade ta'e. Guyyaa gaarii gaarii hundi keessan. Ana har'aan si argee ana har'aan si argee bilchina kee baay'een dinqisiifadheera. Nama bineensa ofitti qabdee waliin jiraachuu danda'u keetti baay'een sitti boonee galatoomii maraafuu waan takaayyuu sababni maatiin kee arrafameefis ta'e waan tokkoofiyyuu jechuun miirri keetti qomuun qabu waan kanaan dura hojjechaa turte itti fufeeti amma gabaabamutti ana akka nama tokkotti bitaadhaa mirgaa dhaggeeffadhe sirraa otoo hin ta'in naan irraa dhaggeeffadhee waan naa galee tokko sababa kee akka Oromoon hin arrafamee argamu keessaa argachuu hin dandeenye namni biraa natti mul'isuu danda'a garuu so galatti waan arrabsamteef garuu silaa Oromoon dhiifamsa gaafachuu qaba. Normal nakko tokko Oromoo bakka bu'een dhiifama siin jedhama. Bakka adeemu jechuudha. Waan mudhitee si arrabsiteef otoo hin ta'in namni rabsi sababa ati Oromummaa kee mul'isteef ta'uu irraa hubadheera akka nama tokkotti jechuudha. Nagaatti olaa hundi keessaniyyuu. Ayyeeshi galatoomii waan wal barreeffanallee natti toleera nimmoo barbaachisu hundi keessaniyyuu oolmaa gaarii naa qabadhaa turtii gaarii siniif haa ta'u galatooma.